Takka Yesuus Kiristoos takka immoo Nabiyyuu Muhammaditti kan of fakkeessan al tokkotti Musliimaa fi Kiristaana Oromoo fi Amaara ta'uu kan danda'an isaaniin ala biyyi sun akka diigamtu bittinnooftu yoo isaaniin ta'e malee biyyi sun itti fufuu akka hin dandeenye irra deddeebiidhaan kan himan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad walumaa galatti furii biyya sanaa ta'uu himatu. Haa ta'u malee hayyoonni Abiyyi Ahmad baandaa caaluudhaa jedhuuni akkamitti ragaan jiru hoo maalii kan jiru qindeeffanneerra. Gama biraan raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa baandota irratti tarkaanfii cimaa fudhadhaa jechuun ibsa baaseera. Dhugumatti baandota irratti tarkaanfii cimaa fudhata yoo ta'e gooftaa isaanii Abiyyi Ahmad irraa eegalamoo namoota nagaa maqaa baandaan ajjeesuu caalaatti jabeessaa kan jedhu gaaffiidha. Gabaasa addaa kanaan dhimmoota kana lamaan bal'inaan kan ilaallu ta'a. Toora YouTube chaanalii kana subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha. Armaan olitti Abiyyi Ahmad furee biyya sanaa godhanii akka of ilaalan tuquuf yaalleerra. Namni furee biyya sanaa godhanii of ilaalan akkamitti baandaa caalu ta'uu kan jedhu gaaffii akkasinitti uumus hin shakkinu. Dubbichi akkasiin seenaa isaa irraa akka hubatamuttiin Abiyyi Ahmad kutaa 7ffaatti barumsa addaan kutuun raayyaa ittisa biyyaa seenan achi keessatti gulantaa garaagaraan tajaajilaniiru jedhama. Haa ta'u malee naamusaa fi dirqama waraanni tokko gochuu qabu dhiisuun yeroo sanatti raayyaa ittisa biyyaa keessa taa'anii dhaabbilee siyaasaa mootummaa yerochaa mormaa turan dabalatee mootummaa Ameerikaa basaasaa turuu afaan isaaniitiin akkasitti dubbatan. ወደ ኤርትራ ጦር ይዘው ከመሄዳቸው በፊት ሌሊት ሙሉ አነጋግረናቸው ነበር። አጋጣሚ ኮሎኔል አበበም ዛሬ እዚህ አለ፣ አቶ አባዱላም ዛሬ እዚህ አለ። በጣም ጠቃሚ ነው የሚሆነው ሐሳቡ በእነሱም ሊተች ስለሚችል ያን የነበረው መከራከሪያ ሐሳብ ከውጭ ሆኖ መታገል አክሳሪ ነው የሚል ነው። ኢትዮጵያትስ ta'e akka seera addunyaatti namni tokko diina biyyaa wajjin yoo hojjete yookiin yakka iccita biyyaa dabarsuu keessatti yoo hirmaate murtii du'aan adabama. Keessumaa immoo biyyaafin dhaabbadha jedhee irbuu kan seene waraanni tokko yookiin qaamni tikaa yeroo biyya gadhiisee badu iccitii dabarsuu fi ganuu yoo arge callisee ilaaluun yakkadha. Abiyyi Ahmad garuu kana goreedha jechuun ifatti yoo dubbatan dhaga'ameera. Keessumaa Koloneel Abbabee Garasuu fi Jeneraal Kamaal Galchuu ennaa biyyaa baqatan quba qabaachuu fi geggeessuu isaanii adda baaba'itti dubbataniiru. Koloneel Abbabee Garasuu fi Jeneraal Kamaal Galchuu waraana qabatanii gara Eertiraatti imaluu isaaniin dura halkan guutuu haasofsiisaa turre. Akka carraa ta'ee Koloneel Abbabeenis as jira. Obbo Abbaadullaas as jiru. Yaadichi baay'ee gaariidha. Isaaniinis qeeqamuu waan danda'uuf yaadni wal falmisiisaan yeroo sana ture ala ta'anii qabsaa'uun kisaaraadha kan jedhudha. ከውጭ ሆኖ መታገል አክሳሪ ነው የሚል ነው። Namoonni hedduun gaafa kana dhaga'an garee biyya ganee gara diinaatti baqachaa jiru gorsuu caala baandummaan biraan jiraayii kan jedhu gaaffii kaasuu danda'u. Dhugumas gochi baandummaa kana caaluu jiraayii nama jechisiisa. Kana malees yeroo isaa keessa turan ABO'dhaaf odeeffannoo tokko kennaa turuu afaan isaaniitiin dubbataniiru. BBCnis ennaa sanatti akkas jechuun gabaasee ture. Kana qofaa miti Ameerikaadhaafis basaasaa turuu isaanii dhaabbileen addunyaa gabaasaniiru. Abiyyi Ameerikaa akkaan akka jaallatan deddeebisanii natti himan. Hammam waa'ila Ameerikaa akka turanis na hubachiisan. Qondaalonni tikaa Ameerikaa sirriitti na beeku. Naannoo kanaa odeeffannoo basaasee kan erguuf ana ture. Ameerikaadhaafis loluus du'uus nan danda'a erga naan jedhaniin booda harka isaaniin miira aariin erga sochoosanii booda maal godha warri kun aangoo qabatanii jedhan. Warra kana kan jedhan garee Baayideenii. Itti ufanii waa'ila gaarii hin beekan addabaabayitti ana xiqqeessuu eegalanii erga jedhanii booda warri lixaa ijoollee isaanii lolatti erguu hin fedhanii garuu Itoophiyaanonni lola keessatti hedduu cimoodha. Kanas gochuu danda'u naan jedhan jechuun akkatti Ameerikaa basaasaa turanis saaxilameera. Kan qaban namaa kudhaamuu akkuma jedhamu Dr. Abiyyi Ahmad Itoophiyaa rakkisaa kan jiru baandotaa fi ergamtootaa jechuun aktivistoota, xiinxaltoota, falmitoota mirga namaa fi dhaabbilee siyaasaa qabsoo nagaa geggeessan irra deddeebiidhaan himatu. Kan irratti hayyoonnoo maal jedhu kan jedhu waliin haa hordofnu. Lammata waan atamma jette irratti baandaa isiniin jedhu kan Eertiraa waame lammii biyya isaatii Eertiraa Somaalee Emireetiin waammate birrii Arabaatii fi loltoota Eertiraatii fi loltoota maaloo kan waammate ummata biyya isaatii lolchiise baandaa jechuun isa dhabarra baandaan
Baandaa jechuunis akkasiiti. Eessa dhaabbateeti anaan baandaa kan inni jedhu yookiis qabsaa'ota kan biraatiinis baandaa kan inni jedhu mootummaan kun eessa dhaabbateeti kan akka daangaan Itoophiyaa kun karaa Sudaan Saawus Sudaan yeroo itti galu kan dhaqee irraan lolli mootummaa kana baandaan kana caaleetu jira moo? Yookiis Keeniyaa. Keeniyaan iyyuu ilmaanuma Oromoo amma Oromiyaa keessatti lixxee boombiidhaan akka isheen rukuttu kan itti waamee kottuu itti naaseenidha gaafa Uhuruun ture. Gaafa karaan Lapset jedhan sun eebbifame. Kottuutii as keessatti waraana bilisummaa Oromoo naalolii jedhee kan waammate eenyudha kana caalaa baandaan jira. Sanii fi lafa dhaabbatan utuu hin beekin. The foundation for everything we are aspiring to transform the life of our people. If we could eliminate Al-Shabaab and OLA from this region, you can see waammate alagaa waammate ummata mataa isaatii OLB wajjin ilaalcha siyaasaatii addaan baate kan achi keessa lalu ilmaan Oromooti gadameessa haadha Oromoo keessaa kan bahedha bara kottuutii naalolii kan jedhu kottuutii naalolii jedhee kan waammatu achirra dhaqee isa kamtu sitti dhiyaata isuma dubbisa jalqabne irra isa kamtu irra sitti dhiyaatame kana keessaatiiti haadhuma laalaa wal yaadachiisuu barbaachisaa jechuuf hin jedhe baandaa sana. Kunuutuu kanaan jiru raayyaan ittisa biyyaa ibsa tibbana baaseen baandota tarkaanfii cimaa fudhadhaa jedheen akka ibsichaatti yoo ta'e warri dhimma hulaa galaanaa morman baandaa jedhamu. Ammatti ifatti dhaabni siyaasaa aktivistiin ogeessi miidiyaa yookiin lammiileen biyyattii keessaa ala jiran hulaa galaanaa nuun barbaachisuu jechuun hin mormine. Garuu dhimmi dursi kennamuufii qabu hedduutu jira. Akkaataan itti deemaa jiru sirrii mitii kan jedhan hedduudha. Imalli Itoophiyaan humnaan galaana diimaa argachuuf yaaltu hin dhugoomaa kan jedhu hayyoonni akkasitti deebisu. Fokkorsuun inni jeneraalonni biltsiginnaa TV'tti as ba'anii fokkoran qophoofneerraa galaana diimaatti dhiyaanneerraa qoochoo baafneerra barrisuu fi reedsii geenyaa maal jedhu suni asumattuu faannoon kottee cabsiteetti. Asuma naannoo Amaaraatti jechuudha. Kana duwwaa miti. Naannoo Oromiyaa keessattis waraanni bilisummaa Oromoo iddoo garagaraatti keessumatti giddu galeessa Oromiyaatti loltoota hedduu akka booji'ee fi kaan immoo madoo akka godhee dubbataa jira. Lolaan mootolaan argattii dhugumaa humni ittisaa biyyattii kan WBO fi faannoon guyyuun booji'aa oolan Eertiraa weeraruun galaana diimaa qabataa kan jiru yeroon kan deebisu ta'a jechaa gabaasa addaa keenya asirratti goolabna. Tura YouTube chaanalii kana subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa jechaa qophii biraan hagalutti deebinutti nagaatti.